Ashama maatiiwwan malkaatuu bakka fayyaa keessanii galata waaqayyoo faa galata nagaa kooti baay'ee nagaa kooti isin akkam hayyee baga nagaa taatanii ammas waaqayyo iddoo jirtanitti fayyaa fi nagaa isiniif haa laatu. Har'amee waan isin in fayyada jedhee waan isin tajaajila jedhee qabadhee dhufe isinitti himuufini innis waa'ee WhatsApp'iti. Namoonni hedduun keessan akkuma beekamu WhatsApp'in yeroo update hin taane jechuudha baay'ee isin dhiphisaa baay'ee akkaatumatti itti fayyadama keessaniitu baay'ee nama dhiba jechuudha. Jalqaba maal gootu WhatsApp keessan jechuudha update ta'uudha qaba jechuudha update gochuu qabdu. Kanaaf update eessa gootan yoo jenne Play Store keessa seentanii update gochuudha qabdu. Fakkeenya Play Store kan koo kanaadha jechuudha. Play Store kan keessan akkuma seentaniin iddoo kanatti jechuudha iddoo kanatti WhatsApp jettanii katabdu jechuudha. WhatsApp jedhee fakkeenyaaf katabee jiraani. Sana booda kan koo update waan ta'eef open iddoo jettu kanatti update ishee jettuun isinii dhufa ture. Achiin update godhattanii fayyadamuudha dandeessu jechuudha. Kanaaf kallattumaan kallattii barnoota keenyatti haa deebinu. Sana dura garuu namoonni chaanalii kanaaf haarawaa taatan please subscribe gochuun dagatinaa. Sana malees namoonni kana dura ilaalaa turtan ulfaadhaa isinan jaalladhaa isinan kabaja. Amma kallattumaan WhatsApp koo banii isinitti agarsiisu jechuudha. Eegan banii bifa kanaan jira kennu jechuudha. Kanaaf eessa deemtu tuqaa sadeen kana deemtu jechuudha. Tuqaa sadeen kana. Eega sanii eessa deemtu setting ishee jettu kana bantu jechuudha. Eega bantanii akkasitti inni kun hundu baay'ee isin fayyadin jedheen yaada jechuudha. Jalqabaaf mee account isa jedhu kana haa bannu. Account kana jechuudha. Eega bannee akkanatti wantoota hedduu sirreeffachuudha dandeessu as keessa jechuudha. Jalqaba privacy kana nin bana jechuudha. Sana booda privacy kana jechuudha infoowwan keessan waa'ee kan keessan namni biraa akka ilaalu fakkeenyaaf akkuma Facebook YouTube yeroo darbe isinitti hime jechuudha. Namni kamuu akka isin chaatii yoo fayyadamtan nam tokko akka isin hin ilaalle jechuudha. Nam online irra hin jirreetti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Isa sirreeffachuudha last scene isheen jettu jalqaba jirti jechuudha. Last scene kana bantu isin yoo of dhoksuu barbaadan jechuudha nobody ishee jettu kana asirra godhachuu dandeessu jechuudha. Akka fakkeenyaaf kun asitti nobody ta'ee jira jechuudha. Sana malees profaayilaa footoo keessanii dhokfachuudha dandeessu jechuudha. Nama tokkotti yoo hin barbaanne jechuudha nama tokkotti agarsiisu yoo hin barbaanne nobody jechuu dandeessu asittis akka filannoo keessaniitti. Sana malees inni sadaffaa about jedhu aboutiin waa'ee about jechuun fakkeenyaaf WhatsApp yeroo bantan jechuudha akka descriptionitti wanti jala kaa'amu jira jechuudha. Namoonni beektan beektu isa sana nama biraatti akka mul'ani gochuu yoo barbaadan achi jala seentanii nobody jechuu dandeessu. Sana malees status inni jedhu wantoota isin WhatsApp jalatti qabdan hunda isaatu namni biraa akka hin ilaalle gochuudha dandeessu jechuudha. Inni ittaanu immoo blocked contact jedha. Blocked contact jechuun namoota block gootan jechuudha. Namoota block gootan as jalaati ani fakkeenyaaf nama tokko iyyuu block hin goone nama block gootan as jalaati baasuu dandeessu jechuudha dhuftanii. Inni wanti baay'ee isin dinqu namni ka WhatsApp ammatti irratti update ta'ee dhufe jechuudha. Fingerprint lock iseen jedhu. Fingerprint lock jechuun namoota moobaayiliin keessan ashaaraa duubaan qabu jechuudha. Isa fingerprint keessan dhokfachuu dandeessu jechuudha. Akkuma qafoo moobaayila keessanii eeguu qollifatan jechuudha. Kanaaf isa eessa deemtu kana bantu jechuudha. Eega bantanii akkasitti bifa kanaan jechuudha. Ashaaraa keessan itti gashaa jedhee isin gaafata. Sana booda akkuma moobaayilatti qollifuu dandeessu jechuudha. Mee kallattii ixaanutti haa deemnu. Inni ixaanu security jedha. Security iddoo kana jechuudha. Iddoo kana on gochuudha qabdu jechuudha. Namni baay'een isin fayyada akka notificationitti namni fakkeenyaaf WhatsApp keessan hatuu barbaade bifa kanaan asin hidhachuudha dandeessu jechuudha. Kallattumaan notificationiin yaalaa jiran jedhamee isinitti dhufa jechuudha. Inni ittaanu two step verification isa sadaffaa kana jechuudha. WhatsAppin keessan akka haakin taane steepota jiran jechuudha. Achi keessatti lakkoofsa koodii galfachuudha qabdantu jira. Kanaaf achi keessatti namni tokko haak gochuu danda'u jechuudha. Asin qollifachuu dandeessu. Fakkeenyaaf ani banee haa ilaalu. As keessatti enable isheen jettu jala kana jirti kino enable kana tuqtu. Eega sanii lakkoofsa dijiitii ta'e wayii galchisni jedha fakkeenyaaf
callisee ma sadii jedhee galchu sana booda ammas kan pinii jalqaba galchite san callisitee ma galchita jechuudha. Sana booda next jedha. Next jedha emailii keessan galchitu. Emailii yoon qabaatin Skype isheen jettu kunoo iddoo kana jirti. Skype kana al tokkoof tuqxu jechuudha. Jedha kunoo okay jechuun qabdu jechuudha. Egaa okay jettaniini applying settings isheen jettu jirti. Kunoo two step verification is enabled jedha. Kana booda done gochuu dandeessu jechuudha. Kana gonnaan jechuudha namni tokkoyyuu jechuudha. WhatsApp keessan isin jalaa hack gochuun danda'u dhiifama haasasinitti baay'isaa jira. Sana malees setting itti aanu change number isa jedha. Change number jechuun lakkoofsa WhatsApp keessanii akkuma Facebook, akkuma Telegram, akkuma immoo lakkoofsa WhatsApp keessanii jijjiirrachuu yookiin geeddarachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf baneenaa ilaalu. Sana booda next jettuuni jalqaba phone number keessan isa WhatsApp fayyadamaa turtan san phone number iddoo jedhu kanatti galchuudha qabdu. Sana booda enter your new phone number jedha. Iddoo kanatti immoo isa lammataa kanatti immoo kan amma lakkoofsa bilbilaa fayyadamuudha qabda hiddan sana iddoo kanatti galchitu. Sana booda next jettuuni. Kanaaf lakkoofsa kana jijjiiruun barbaanne waan ta'eef akkasumatti duuba naa deebi'u. Sana inni itti aanu immoo delete my account jedha. WhatsApp keessan asiin delete gochuu dandeessu. Lakkoofsa keessan iddoo kanatti galchitanii jechuudha. Delete my account jedha jalatti jechuudha. Isa sana gochuu dandeessu. Inni itti aanu notification jedha. Notification isa sadaffaa kana jechuudha. Notification habanii ilaalu. Sana booda kunoo akkasitti isinii fida. Message bifa kanamii isinii hagalu, bilbilli bifa kanamii isinii hagalu yeroo isinitti bilbilan WhatsAppidhaan jechuudha. As hunda isaa ilaaltanii isin jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Mee isa itti aanutti adeemnu data and storage usage jedha inni itti aanu jechuudha. Inni afuraffaa kana jechuudha. Inni isin fayyadu jedhee yaadu keessaa namoota daataan fayyadamtaniif wanti kun baay'ee isin fayyada. Isas maal gootu when use mobile data jedha. Mobile data yoo fayyadamtan wantoota bu'uudhaa qaban wantoota mobile data callisumanii bu'antu jira jechuudha. Isa san yeroo mobile data fayyadamtan ofirraatii kutuu dandeessu jechuudha. Kanaaf isin hundi saantiba keessan yoo nyaate jechuudha. Jarreen kana cufuudhaa qabdu. Kinoo akkasitti cufuudhaa qabdu data fayyadamtan jechuudha. Sana malees when connected on wifi jedha. Wifi yoo fayyadamtan maaltu akka bu'uuf ayyamtu viidiyoon akka bu'u, foon akka bu'u, footoon akka bu'u, audioon akka bu'u, dookumentii akka bu'u. Isa kana kan barbaadan bantanii kan feetan cuftanii keessaa ba'uu dandeessu jechuudha. Iddoo jalqabaa tuqaa sadeen kana deemtu jechuudha. Namoonni muddaminatti fakkaata dhiifama viidiyoowwan isinitti dheeratee jiruuf jechuudha. Sana booda achi tuqxu. Sana booda amma settingii jettuuni jechuudha. Sana booda chat jedha. Chatii kana al tokkoof tuqxu. Egaa chat jedhanii waan baay'ee isinitti tolu waan baay'ee jaallattan argattu jechuudha. Wallpaper jedha. Nama chatii wallpaper keessan jijjiiruu dandeessu jechuudha. Kan WhatsApp keessanii fakkeenyaaf ani isinitti agarsiisu. Background isa jalaa kana jechuudha. Background bifa roobaa qabu kana jechuudha. Isa jalaa kana jijjiirachuu dandeenya jechuudha. Sana booda wallpaper isheen jettu jalqaba kana gubbaa kana kinoo iddoo kana tuqxanii geeddarachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf achi tuqee haji geeddaru fakkeenyaaf. Sana malees footoo sun ta'ee bifa adda addaa jijjiiruu dandeessu. Fakkeenyaaf kana diimaa yoon godhe diimaa jala kinoo bifa kana naakaa jechuudha. Seet jettanii baatu jechuudha. Maatiiwwan malkaatu viidiyoon har'aan qabadhe kana fakkaataa akka waa baay'ee fayyadamtan waa baay'ee irraa bartan abdii gooti. Viidiyoo itti aanutti immoo haala kamiin akka Facebookii nama feene jechuudha. Keessaahuu namoota jaalalleewwan ta'an akkasumas hiriyoota ta'an haala kamiin hatuu dandeenya. Otoo namni sun hin beekin akkamitti kallattumaan kallattii keenyatti fiduu dandeenya isa jedhuun isinitti hima. Viidiyoon kun isinitti tole laayikii, koomentii. Sana malees gaafii qeeqa qabdan koomentii jala naa kaa'aa. Viidiyoo kana immoo yoo isinitti tole share naaf godhaa. Isinin jaalladhaa, isinin kabajaa. Hanga viidiyoo itti aanutti nagaa naaf turaa. Ciao.